Ashamaan kafuune kabajamtoota daawwattoota YouTube channel leensattuu barsabboontu leensattuu jalatti warri argamtan nagaan bakka jirtan maraati isiniif baay'atu ittaan soodhaanii warreen channel kanaaf araatatan subscribe gochuudhaanii daawwan milikitii yookiin immoo ishee akka alarmii naguutan mul'istu sana ishii gadi tuquudhaanii dafee akka viidiyoon kiyya isin bira ga'uuf isin fayyadachuudha. Anaanis na jabeessaan isiniin jedha ijoollee keenya ijoo qomoowwan kiyya jechuudha. Wanti waliin jabeessin eenyuun jajjabeessa na jabeessa subscribe na godha video kiyya na daawwadha video gabaabaa waliin gadhiisu isin rakkisu jechuudha. Okay, ani leensaan keessan isin dhufee jira isin bashannansiisu isin wata isin gochuudhaaf jechuudha. Warreen nafaana turtanis guddaa galatooma garuu subscribe godha warri haaraa taatan jechuudha. Subscribe na godha ani obboleettiin keessan ani leensaan keessan isin bashannansiisuuf isin kolfisiisuudhaaf barumsa gaalaallee isin kennuudhaaf barumsa chiki yookiin immoo barumsa war friend yettan facebookidhaan isallee isin kennuudhaaf isiniifan farakkoon tokkittiin hin jiru garuu subscribe gochuudhaan daawul milikitii akka alarmii argisiistu sana gadi tuquudhaan leensa keessan jajjabeessa video gabaabaa waliin gadhiisuuf isin rakkisu laaluudhaaf kanaaf waan daawwattaniif guddaa galatooma. Amma namicha birri miliyoona tokko na nyaatene isin dhiyeessachuudha. Miliyoona tokko isin kuma dhibba tokko nyaatamtu miti ana miliyoona tokko na nyaate itti isin dawwala. Garuu yoon suuraa isaa fi bilbila isaa argu jechuudha na boochisa. Bilbila isaa waan argu garaa koon na raafama. Mutaan dawwala akkuma ta'u ta'ee bilbila isaa fi suuraa isaa waan argu jechuudha birreetu ta'e isaa fi bo'aayu. Nannisa bakka nama babbalu nama na eenyu ta'u qabu. Mana namaa keessa hin jira waan ummataan kun dhukkube boo'ichi sirrii miti. Ittaan dawwala eega. Garuu qoy maaliif akkas na godhe garuu? Eega. You don't have. Kaasee jiru. Alo. Bilbila kee cufattee turte har'a akkamitti bantee maaloo? Maaliif qoy bilbila cufattee? Maaliif birree kiyya nyaattee miliyoonni tokko qoy sayyoo akkasii si dabalu barbaadda sayyoo birree miliyoonni tokko nyaattee eessa jirta qoy eessa jirta? Bakka jirtu natti himi maal bakka kee jijjiirtati qoy? America. Yoo sillee naa deebista qaamaan rakkoo qabare bakka birri kiyyaa yoo sillee taasisu abdiin qaba bakka naa deebista jedhanii. America jirtaayi. Mee dhugaa hime. Birriin koo bakka isin deebisin nama rakkoon qabu. Isin deebisin isin rakkoon tokkittiin hin jiru waan barbaadde ittiin godhishi. Garuu nagaa keetii wayii America deemtedha. Kanatti harkaa badde kaate birrii koo naa ol keesseetta garuu. Rakkoon qabu bakka itti fayyadame rakkoon hin jiru garuu ati akkami nagaa keeti. Qo'aati garuu inqissoofdedha Ameerikaan jirtu bakka birriin kiyya maaf naan deebi'u haffachu. Birrii miliyoona tokko salphaa seete mo'ati qoy birrii miliyoona tokko naan nyaatamu. Ani maatii kiyyatti nimni hangarraatti jechuudha. No, barana si dawwaleera. Inna sana takkatu Hawaasan jiratte takka Adaamaan jiratte takka Jimmaan jiratte takka Amboon jiratte takka Finfinneen jiratte takka Arsiin jiratte takka Wallaggaan jiratte takkatu isa waan qoy siruma saayyoo jechuudha. Ati qoy number barbaaddu. Lukaa sanatti birrii fidee nama gani barbaaddu na barbaaddu. Lukaa hime. Na barbaaddu qoy natti misum kana bicha. Qoy na barbaaddu birrii deessu qoy birrii isatti deebina rakkoon hin jiru. Isa kana dursinatti madda.
barbaadu si malee maali birrii naa baddu rakkoon hin jiru. Si bichaan barbaadame anis dhuguma. Meru gaime. Baqash sargi keenya ma godhan. Ishi ammas mo ishi rakkoon qabu amman barbaadde si fan erga rakkoon qabu maatti gochuu barbaadde qoy bilbila kiyyatti tabalaashee miliyoona tokko isa gootee si duraa tabalaashaa affachu birri miliyoonni tokko isa dhaqe ani ko ammatti na nyaata jedhee nama nukkoo anamma raatti jechuudha garuu ati maaliif akkasina goote isa moodii jira garuu jechuudha xiqqoo shi baqqannaa suura kee fi bilbila kee argu garaa koon na nyaata garaa koon na raafama garaa koon na bocama ishi qoya amma waan tokko sitti maafachu waan tokko sitti dubara dheengadda kaarootti dinqii hojjetan argiteetta miti dinqii hojjetanii argite dhageesseetta miti qoy kaaroo keessatti warra dinqii hojjetanii jechuudha anis akkasittiin bara kana dinqii sirratti hojjechuun qaba sababbiin isaa birrii ko nyaattee dinqiin akkasii ammasitti fufa dhugaa itti fufa isin adabattanii birrii keenya nuun deebistan taanaan isin adabattanii birrii keenya nurraa nyaattanii olee gadee baddu taanaan dinqiin inni akkasii ammasitti fufa bar dinqii hojjette maal sila dhageessa dhabne garuu inni ammammaaf nan sodaanneera ishi birrii kiyya naa deebistamoo naan deebistu ishi miliyoonni tokko hafuu birruma xiqqoorraa naa deebisi eegammoo ishi mucaa obboleessa kootii tokkootu jira isaan guddisaa jira naan jette ishi mucaan rakkoon qabuuti ittiin guddisii garuu birri xiqqoorraa naa deebisi ta'uu baatu ani dinqiin mucaan kaayiroo sun hojjette sirratti hojjedha kana sana sin hin jedhu na sodaattu miti ishi rakkoon hin jiru garuu birri kiyya deebistamoo hin deebistu nan deebisaa ishi yoo naa deebista dinqitti daggamamaa ta'uu baate ishi dinqii daggamamaa dinqiitu deebi'ee ammas uumama sitti meera warra akkas fixxifixxeettan suni dinqii akkasii irratti hin taane of eeggadhaa dhuguma siin jedha bakka amma nagaatti naa ture boodan yookiin boru si dawwala bilbila kee immoo akkuma sanaan cufatini bilbilli koo ammas tabalaashee ta'uu waati si bitee si erga nu bira xaaxaan tokkittiin rakkoo tokkittiin hin jiru si dhageesse si binna yoo barbaadde rakkoon hin jiru garuu birrii koo amma sanaan miliyoona tokko nyaattee baduun kee na gammachiise yookiin na gaddisiiseera amma ish rakkoon hin jiru rakkoon tokkittiin hin jiru ish ishi ara amma ila birrii koo qaxxi goote isa gaafa tokko 40 sitti kennes isa gaafa tokko 50 sitti kennes isa gaafa tokko birrii 200 sitti kennes isa gaafa tokko birrii 40 sitti kennes isa gaafa tokko immoo yaadatta miti tokko isaatiin ish yaadatta taanaan maallaqa kiyya qaxxi goote hin deebistu taanaan rakkoo sirratti uumama dinqii mucaan kaayiroo sun hojjette sirratti hojjedha dhageessi miti mucaan sun dinqii hojjette anis dinqii sana sirratti hin daggamaa sirratti hin deebise hojjedha inni kan dinqii hojjechuudhaaf 15 erga miti ani immoo dinqii hojjechuudhaaf sirratti waan addaatiin hojjedha kana beeki anaan akkoo warra dinqii hojjetaman shallamamuu eegalaniiru si galee shamarroonni okay shallamamuu qabu nutu shallama isaan immoo anis immoo achuma keessatti shallamamuu qaba of eeggadhuuti maallaqa kiyya naaf deebisi waan biraas hin kadhadhu okay ishi amma nagaa ta'e egaa boru si dawwala na dhungadhu
mucaa obboleessa keetii si bira jira miti? Jaartiin obboleettii kee si bira jirti miti? Dhungadhu ishee ani waan isin dhungadhuuf hin qabu. Jaama ishee. Ciao. Wayya namaa. Birri miliyoona tokko nyaatameen akkas faisayyuu targagga'ee faana haasaa. Ana badeeka. Yoo orma siisifaa ishee birri maallaqni kun siisifooftu.